الحمد لله والرب فياسي كني أسبولش والرب فياسي كني حاجة أتسكيسة التربي ستيسس نما ربي نمو أسكيسة التيسة أستا الحمد لله ثم الحمد لله warra mootuu ni'imaa guddaa argatu warra asirratti nuu kadhatame kana guutu warra sagantaa akkanatti qoodaa tartiibaan jalaa gubbatti kennaa jirtan umriin keessa rabbi biratti amaana haa ta'u yeroo takka du'aa'iin namni namaa kadhatuu fi wanni namni namaa jedhu sun lafee namaa tana guutuu qurqitee walitti deebifti waan ta'eef namni kulliinuu iddoo san yoo jiraate mirqaanee qalbiin isaa wallahi waan dubbachuuf malullee nama harkaa bad hayyuun nama afoo yoo dabreedhan haasofni hayyuun haasawa nama hundaa ta'ee walitti qabadhan anillee hin hafne maaf dubbadha malee hin hafeef hin dubbadhu waan jedhan maal hayyootan gaggaarii osoo lagana jiran wanni ani gabbuuf ariifadhee qofa osoo hin ta'in namoota hayyoota ustaazantu jira kana jiraniif ola haa baan jechuu barbaadeeti barakaa rabbi isinii haa godhu yaa ummal mu'miniin yaa sumayyoota teennaa yaa warra halkanii guyyaa nutti xaartanii yaa warra yeroo kamiiyyuu kennama ajaa'ibaa rabbi isinii kennee haala mijeessitoota taatanii nyaataaf akka namaaf tolu gootan ustaazina dhasina maal jechuu barbaada ustaazina ayyaakumullah أستاذ جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم. أيه أستاذنا. أستاذ إن شاء الله ادوني ساني دعائين التي فتني جرني. ركو غرغرا ورحمة تجرا. الله. أموتو بلتين تي هزدي الآن الراهد أنت natti dalagamee jedhee ummanni keenya ni beektan waan akkana baaxila kana heddummata. Wallah dhuga haqiiqa. Amma bultiin sababa saniin diigamte jedhee hedduu isaanii himatu jira. Ammas warra dhukkubbiin akka malee natti jabaatee ani yeroo hundaa raahaa qalbiin kiyya nan qabu ima dhukkubsadha jedhee himatu jira. Akkasuma akka jiruuf jireenyi kun naa ta'uu dide isaanii jiranii himatanii hundaafuu inshaallah walitti qabdanii fi akka du'aa'ii gootaniif ustaadorraa hanga barattootaatitti isinin jechuu barbaade asumaan gama keessanitti deebisuuf. Baarakallahu fiikum. وجزاكم الله خيرا بتاع التنفها بارك. هيا يا أستاذنا الغالي أستاذنا الفاضل حياكم الله وإياكم. ربي نمري كيس النهار رسو عمرين كيس أمانة هاتو والله ودعايتي دعاين اسن الرافورة دعاين اسن كرتا ترتن جلك نتري دقي فتاتري والله وبالله يوتي يكم فني اتي أمني والله نوغهات حقيقة نوغه namni dhufe guutuunu bakka isa waraanee marfee ajaa'ibaa akkuma kennamutti kennaa jira. Garuu namoonni baay'een teenyu kun guutuun aguma mataa kiyya kanaan baatu waan iyyannu san immoo maaf akka seennee as teene kana beekuun dirqama ta'uu qaba. Haqiiqatan markaza oo'isuuf osoo hin ta'in as keessatti kininii dawaa faanadoollu bar kininiin bowwootu wal caala. Wallaahi rabbiin xikmaa Ustaaz Jamaali kenneef Abdurrahmaani kenne akkasumas nama hedduu kenne garagara kenna rabbiin kun aadaa ni'ima rabbiiti kennama rabbiiti qalbiin teenatun illee wal caalti namni aseenti qofti niyyaa guddaa toli ustaaziin akkaan obboleewwan kiyya nama isaanitti deeffattanii jelaanillee itti barreeffattanii yaa rabbii keessan biraa namoota hedduu waliin olaa jirtanii sagantaa akka tasaa ol bahuullee dhabe jettanii deeffataa turtan dhibee summii san dhibee falfalaa, dhibee hasdii, dhibee ziirii, dhibee fokkinnaa rabbi hunda keessan irraa rabbi haa qabu. Dhibee qaamaa qalbii teessanitti namni ilmi namaa wajjatee isinitti darbe guutuu rabbi isin keessaa gadi haa miicu. Wallaahi zaalimni ganda addunyaa tanarratti haga gaaf ati bar akirat addunyaa tanarratti miidhamte malee wallaahi akiratti hin miidhamtu.
yaa obboleettiitii yaa obboleessa kiyya qaali namni ganda addunyaa tanarratti miidhamee namni si miidhee si zallamee akka ati laamshoftu akka ati immoo bultiin diigamtu akka ati haadha manaa kee waliin raahaa gootee gammaddee hin jiraanne si hidhee mataa si xaxee ija si xaxee arraba si xaxee akka isii jibbitu akka horii nyaataa si godhee qalbii kan kee guutuu fokkinna sirratti dalage isa sirratti dalage ganda addunyaa akiratti immoo isatu hongafaadha milkaahaan immoo ganda san siidha addunyaa osoo nuuf toltellee osoo wallaahi waan feene ijaaranellee yeroo gabaabduu jiraanna ustaazan akka ajaa'ibaatti akka isinii galutti akka fahamnutti nutti himaa jiran gandi addunyaa ganda umrii dargaggeessaa nama bareedaa dargaggeettii nama bareedduu shabaaba gaarii wasaxa ka jirullee gara ganda umrii 35 ka jirulleen jaarsa gaarii ilmoo bareeda daa'ima saaliha kaa lafa dhufaa jiru ganda guyyaa irraa guyyatti mootuyyuu jijjiiraa ooltu keessa jirra ganda addunyaa kanarraa namni guutuunuu dhannamaa oolutu jira namni gaariin as taa'ee baraadhasii himaa ture kunilleen qabrii gasseenuu deema kasirra dalagallee qabrii seenuu deema walqixxeessituu ganda sanii namni hunduu dhaquu deema ka daa'ima dhalattuu har'a dhalateefillee maamudii takkii carqii bitamee ittiin kafanamu nu guutuunuu ganda sanii walqixxaahuu deema garuu ganda san keessaa nama rabbiin qooda kan kee har'a asirratti boottee imimmaan jibbattee akka malee taatee rakkattee bakka salphinnaa hin oolu as keessatti rakkadhullee quuqaan kiyya quraana rabbiitii kalimaa kaaliqaati daa'iwwan kiyya wajjiin oolee asin rakkoo kiyya guutuu quuqaa kiyya buqqifadha jettee as teette rabbi quuqaa kan keessirraa haa hodhaan wallaahi dhibeen takkas hin danda'in zulmiin takkas hin danda'in ka dallaalli karaa maleen si nyaate ka ziiriin si dalagamee harki kan kee qabame ka gurri kan kee dhagahuu dide ka ijji tantee arguu didde ka bultiin tantee diigamaa jirtu nama bultii tantee diiguu sitti deemu kulliin wallaahi akka baharaa sanitti achi fageenyatti rabbi sirraa haa deebisu girdoo jidduu tanteetiif jidduu isaa rabbi haa kaa'u arraba isaa kasi jallisuuf deemuun san rabbi sirraa haa sakaal inni arraba si sakaaluu deemaami inni gurra si hidhuu deemaami inni ija si qabuu deemaami inni bultii tantee diiguu deemaami rabbi waa isa diiguun yoo qajeelumni malee qajeelchee rabbi sirraa haa deebisu yoo qajeelumni hin mallee fisuma diigee achumatti rabbi sirraa haa hambisu rabbiin humna teena guutuu ijaaree ka'ee diigu achuma sirraa daangaa rabbitti haa godhu yaadaa muraada keessan rabbi haa guutu yaa nama halkan guutuu as keessa bultan wallaahi dadhabnee asirraa gadi buune wal jalaa namni guutuun kun bu'ee daqiiqaa muraasa rafee kun ka'ee daqiiqaa hamma rabbi kennee fi dubbateen wallaahi waan guddaadha haqiiqatan nama rabbi fahamii guddaa kennee fi istiqaama kennee fi wallaahi ganduma boo'ichaati ganduma keessatti dhaamattee akka warri kenna maarree intala yoo gurguratu dhaamadhee maarree jasitti hin gurgurree dhaamadhe jedhan dhaamataa jirtan himataa jirtan himannaa isni mattan tana galmee kaaliqa biratti galmooftu rabbi si haa godhu dhaamadhe maarree ustaazanni mootuyyuu akka ajaa'ibaatti si dhaamaa jiran halkanii guyyaa si boo'anii si kadhataa jiran bakki warwaachuu bakki boo'ichaa yoo isaan jala galteettee waan kayrii kana dhageeffattee hojiitti jijjiirte rabbi si milkeesse qulfii ajaa'ibaa rabbi si harka kaa'e maal waan ziiriin illee ofirraa hiitti quraana rabbii sitti himaa jiran kitaaba rabbii sitti himaa jiran aayaa sitti himaa jiran kanaan ofirraa deebisi aduwwii siin jedhaa jiran warra kanatti fayyadamu rabbi nu haa taa'isu maal jettan dubbadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amsiru takka rakkoon qabu wallahi. Ustaada keenya wallahi waa inni seerii kuni ummata fixeera ummanni badeera. Amma mucattiin tokko jechuudha abbaa manaatii wajjiniin waggaa 11 jiraatte ilmoo tokko walitti qabanii Wali faatii waggaa 11 biyya ormaa keessa teessee dalagde kulli maqaa abbaa manaasii sanaan jira. Abbaan manaasii suni nama ollaati nama firinii firri wal jaallatee soddaa duruma marraa meeqaati walitti jara kenne.
سبحان الله. Amma jechuudha sihiriin itti godhamee warri mucaa sanaa jechuudha dalaguu hin dandeessu. Yoo mana arabaa الله dhatte arabatti bineensa bakkaatti taatee hin barree inuma bakka. الله أكبر. Arabni illee guyyumaan lamaaf sadiif dalasiiftee numa baafti. الله أكبر. Bakka wallaahi lafa waggaa 10 meeqa kana jechuudha lafa cinqamaadhuma garuu ittuma jabaataa deema wanti kun ittuma jabaataa deema yaani duraan baatii tokko numa daladdi baatii lamallee sadiillee numa daladdi ittuma deemaa bakka numa amma tasuma guyyaa lama guyyaa sadii qofatti galchuudha ammis mana arabaa bultu. الله أكبر يا رب. Qaama irratti illee dhaabachuu miila mirgaa kanallee waa keessa guutee dhaabachuu hin dandeessu yoo mana arabaa dhatte jechuudha. الله مسكينة والله. Amma bakka inni sagaleedhuma siyyuu dhaga'uuyyuu hin jaallatu. Durumaa kaasee sagalee si kan utuu ittiin haasa'u dhiisee hin jaallata jechuudha. Utuma akkana wal rakkisanuu utuma akkana wal cinqanuu amata 11 wajjin taane mana wajjiniin ijaarte wanta hunda wajjin bitte mana lama waliin ijaarte wanta ta'e waa biraallee birrii guddaadhaan bitanii waliin jechuudha. Amma jechuudha wanti sun hundi godhame suni maqaa isaatiin jechuudha qixxeedha birrii. Amma jechuudha inni gatee dhaqee kan biraa irratti fuudhe. Eegana addeebee dhufe immoo biyya galee achi addeebee dhufe hiike. Amma qabeenya sii amata 11 sanas dhabde. Wanta hunda sababa siriitiif الله أكبر. wanti duniyaan sii kun guutumatti yaani kisaaruma dukkana itti ta'ee nama dura du'a maraxataa jirutu jira. Nama yaa du'a yaa Rabbi yoo si bira dhufuun kayrinaaf qabaatte na fudhu jedhe Rabbiin kadhataa jira. Jireenya duniyaa kana jibbee jechuudha wallaahi wa billaahi. Mee Rabbiin kadhaa akka uummanni zaalimni kun qajeelan garuu warra jechuudha nama sana akkas godhe Rabbiin duniyaattis akiraattis dhiifama hin godhini duniyaan jara jahannami akiraan jara jahannami. Warra nama lamaa kana ilmoo bakkeetti hambisee qabeenya siisii kisaarsee guutuu duniyaa sii kana sii kisaarsee Rabbi dhiifama hin godhini. Garuu warra afee jiru immoo akka Rabbiin nasriidhaan qaqqabu. Mee akka Rabbiin qabeenya sii kanallee deebisiisuufitti du'aa godhaa isiniin jedha dhiifama guddaa. أمسر إن شاء الله. والله نصري ربي برتي مو قريبة. نولين هندي كنا جلتان يرس حق ربي نمو ركاي والله كرام لي يومك ربي نمو وسو دنيان تن حق جبارها حق جارال اللي قلتولمتي وما مزك على زر ربي كنا برتي والله هنجيت. ربي هندان دا بوليتي تي نتعك نزل لممتي نما إسيه إيبك كيسين جرين يشيتاتي جرين يسي أكهني كم نقدون فاتي قدين ربي هي رئيساتي ها قدونف واني قدون موك عجيلو ما يتشوف المسلا وسوان كجيلو تاي ودو ربي وان كجيلو تاي ربي نقبا في ربي در اللي برعاك والله وبالله وتالله نمن ربي صداتك كان نلو أما اللي تياك انفتلو اتياماني نمني ربي صداتو نمني ربي بلو انتلتي ربي بلتو انتلتي فول ربي تي ولغا هجتو هاتي انتلاتا فول ربي تي ولغا هجتو أبان انتلالي فول ربي دابتشون كي يا ربي نولو أمام ربي دابت ليس البتشون كي يهنولو الرب كلنا دابون كي يهنولو ساترين ربنا الراملكون كي يهنولو نمني جد والله كان دلو نما ساتري تكاهن كامنتم نما والله بك تكاهن اولتو بك خير تكاهن اولتو نما غند فرسوتي في غند برا اولتو كان دلغا namni rabbi akka guyyaa irraa guyyatti dhugaat jechi keessan amma nama biyya keessa jirru biyya keessatti harkanii guyyaa argaa ool fuudhanii kama har'a laamshatee fuudhanii fiiganii oolan yoo qorichoota adda addaa qorichoota qo'anaa aayaa dawaa adda addaatiin xiqqoo yaalan torbee takka lama booda gadi hiikame akka hidhame rabbiin mootuyyuum ilmi namaa nama hiisisuuf nama hidhuun ziirii sirra dalaguun si cabsuuf yaaluun والله جامنا نسيهن تاني ربي جلا نجاسي هابس سيجاب سجد إيه على وفي جبا وفي كفا بكهن سينت يما كفا الدنيا والله يونو بدأتليني يونو تدي بتلين حكم والله بسم الله جنني إيمان كي نجاسين كفا نياتا جتشونك كنوياني يروتك أما بريكا نكاني إرجع براك بريكا نكاني ولو كان واحد لكم مثلا قال لك امسنه صفايو ربي نقول لك فنيما يجون مو تايتي ديبنا ربي على ما كفبيك اسلام جچون نجح جچود اسلام جچون نما يرو كمي كيستو سعاد الدم افركنا كيستين صلاه وقت نوتي كنا مكانا صوبي سلاني زوري هنگنا حاجه زوري تي ودي ما دلای نور جدي وياده چود اسلام جچون
mu'mina jechuun isa kana nama sa'a kana guutuu ani mootuyyum yoo subii salaate azalli rabbii natti dhufee karaa irratti na hambisinna obboleewwan kiyya kanaa wal dhabinnaa nama jedhee halkanii guyyaa yaadda'utu islaama jechuudha. Islaama jechuun nama yoo zuurii salaatu asrii gahaa laata jedhee salaatu yaqqanfate maaliin Yahudaan adda taane gaafa islaamummaan teenna salaata shanii kana waqaata shanii yoo salaannu azalli wallahi anaa fayyaa qabu kana namni dhibamee hin jiru. Ka du'aaf eeganis ka du'u hin beekanii jetti Oromoon duru laale osoo fakkeenya amantaan qabatin Oromoon ka du'aaf eegan ka du'u hin beekanii nama hin dhibamne du'a. Nama ziirii sirra dalaguu deemu rabbi qabuu danda'a. Yaa rabbi keessattuu gandi addunyaatu wallahi qormaata nutti taatee hiriyoottan keenya namoota hedduu boochiftee yaa rabbi zaalima akkanaa kana guutuu yaa rabbi nurraa fageenyatti yaa rabbi nurraa deebisi. Yaa rabbi warra bultii micayyoo tanaa wallahi addaan diigan waggaa 11 jechuun laayyoo miti. Waggaa 11 jechuun umrii micayyoo tanaa guutuu nyaattamtee dadhabde jechuudha. Yaa rabbi ati namaa utubda. Yoo duniyaa sanillee dhabde rabbii kiyya ati maslahaa guddaa qabda. Yaa rabbi kaazinaa kan kee keessa ati nu roobsi. Waa isiin taane irraa deebisi. Bultiillee ka isaa olii yaa rabbi itti nu baasin. Maal janana yoo rabbi itti baase waa anaafsi harka jirti. Anaafsitu kennaafi rabbi alamaa qofa kennaafi. Wallaahi rabbi waan addaa rabbi haa kennuuf. Akkuma Ustaaz Jamaal jedhan nama ziiriin ganda addunyaa kanarra laabshise guutuun rabbi hin danda'a xabaqaa ofii rabbi nu haa dhaabatuuf abbo. Xabaqaa namaa irra bar xabaqaa kaaliqaattu caala. Nullee nama halkanii guyyaa kaaliqatti boohee xabaqaa dhaabannee yaa rabbi guyyaa boruu fuula kan kee afoo dhufuun hin oolu. Yaa rabbi maal sirraa himanna jennee yoo asirratti illee du'aa namaa kadhannu ol baanee waa haasofnu erga rabbiin arraba nurra kaa'ee wallaahi an nama waa beeku miti nama jaahila nama xiqqaadha namarraa akira wallaahi waa beeku miti garuu qalbiitti cabsee du'aa isinii kadhadhaa. Rabbiin wallaahi zaalima bakka jirtu rabbi hin milkeessini rabbi isinirraa haa deebisu. Yaa obboleewwan kiyya warra qalbiin cabdan wallaahi mimmaan rahmataatiin abbo rabbii wallaahi as keessa teentanii ustaaza bira teentanii mana kana bultanii hongoo rabbi si haadit hin hongahin abbo milkaahu malee yaa waqtii tiyya qaalii ati wallaahi dhiiga kiyya an dhiiga keeti wallaahi dhiiga keenna wal keessa jira oduu dhiiga tokko hin qabne dhiigni islaamummaa kun dhiiga kamiyyuu caala kutaa 11 ka jennullee caala amaara guraagee hadiyyaa kan baata ka jennu kanillee caala wallaahi dhiigni islaamummaa kun yaa rabbi yoo keessa keennatti wallaahi nu waan biraatii markaza kanallee yoo seenne waan biraa keessaa fiduuf osoo hin ta'in yoo teennee dhageeffanneerra waan gaarii jennee yaadnee waan seenu taate nama dallaala harkatti kufee nyaatame jira. Nama duniyaan isaa karaa malee maqxee jira. Nama immaan boo'ee deeffataaru jira yaa rabbi immaa isaanii kana yaa rabbi nu dhaqqabiin. Yaa rabbi immaan isaanii kana waan gaarii yaa rabbi nu haqiin. Yaa warra bultiin sirraa diigamte yaa warra bultiin kan kee wallaahi karaa si harkaa badde odoo hin dalagadha ol qabadha abbaa manaa kiyya waliin jettu si harkaa bittinnoofte akka maluuf akka tolu rabbi si haa godhu. Akka maluuf akka tolu rabbi si haa godhu. Abbaa manaa jallataalee rabbi haa qajeelchu. Haadha manaa jallattuu qaalii isaa hin fuunellee rabbi haa qajeelchu. Isallee jallataa ka homaa qaalii isii hin dhageen ka qaalii nama biraatiin deemu ka yeroo namni biraa waa itti himu fudhatu rabbi isa haa qajeelchu. Anni'ima jaarti jechuun bar satrii bar ilmoo tante haadha tante afoo bar qullaa hin dhaabattu jaarti tante bira bar qullaa dhaabbatta. نعمة قدار والله كان ربي تولى ستولى كيسا هذه ستري يا ربي نما جارتي تينا يا ربي كرام علي بالتنيس لي ربي يا ربي نمتازين ورد إراكنا اللي والله ما تجبيس ربي نقولني متى كينا كيسا قل في بنتوا عندا نما تشبت نسي أوفس قدا كباتي وابني لالي يا ربي سي مسكينا أنزل لما يجنى ربي كي يبرو غاف بولا كان كي أفو دابت ربي كي يقطاتين كان كي جبادا ورجل يعده ورد إيرا أستاذن حقومتا كي يانن غفي أنا رجل كبي حقر غاتي جرم هند موشيوك أجل وبريد ربي نوحاكين ورد فراد آباتي وفقرسي كأينا مقرس ربي نوحاتايز ورد وفقرسي وفي واهمي كأينا متي واهم ربي نوحاقرم يا دا مرادة كيسر ربي هاقوتم warra dhibamtanii deeffataa jirtan micayyoo wayii takaleessanatti fakkaata
yeroo kamuu afaanii nan bu'u namni miidhamee biyya gandaa keessa wallaahi hin dagadhulle takka aadiillee waliin goone haqiqatan qalbiin ilma namaa akkasitti qalbiin fahamuu dandeetti ta'a wallaahi wabillaahi kaleessas keessa boottee deeffataa turte yaa rabbi atiin agartaa kalee harka tokkoon qabadhee mana arabaa keessa dalagataa jira cinqamee yaa ustaazan kiyya du'aayi naa deebisa wallaahi na keessaa gabbuuf taati garuu mana arabaa keessaa irraa dalaggaa irraa na darban jedheen wallaahi harka tokkocha oltu badha jetti subhaanallah yaa rabbi obboleettii teena san abbaa faadhaallee bira hin jirtu nam tokkollee hin dhaqqabne nam tokkollee bira hin jiru yoo as keessa jiraatte illee haadhaaf rabbitu walitti beeka yaa rabbi ani si hin beeku imimmaan kenna kana imimmaan nu ashaangulliitiin illee boonnu ka wallaahi qaamaan zaataan nurraa bu'u kanallee yaa rabbi imimmaan kenna kana dawaa yaa rabbi naa godhiif yaa rabbi imimmaan manarraa xiqqoollee taatu jiite sana fattoon tiyallee hojiite si malee namni argaa hin jiru yaa rabbi imimmaan kenna kana guutuum wallaahi dawaa yaa rabbi nu godhiif abbo dawaa rabbi sinii haa godhuufi ustaazan kiyya namoota hedduu jiranii dhiifama yeroo baay'ee sagalee yoo sagantaa fudhadhu yoo sagantaa naa kennan ani wallaahi mata jabeessi kun nama jaba jedhee ol bahee haasa'ee wallaahi qalbii namaa cabsuu mala ustaaz Jamaal ما أستاذ بارك الله فيكم ربي سن الرهجالة أسر ربوين درتي أما موتو أبا ورا نرى هدامين جري دام تجرى كلام كرالي أصدر اللي فكاتنا لساني هدام ساعد تجرى الله أكبر يا رب كأموتو هدامي إسا والأرقو تدل جدي يادو هدو تجرى أكن ولين أرجني ولنا نفجع سنة هدو ساعد تجرى أسر ربوين دعايتنا أفعل ولا ما قد آتي بارك الله فيكم أتشرع إن شاء الله يرسل أنتنا مجرد تبسم والسلام عليكم أيه أستاذنا الفاضل الفاضل أغلطهما لاكوفسي قرآن اللين لاكوفسي أسين لاكوفسي جهل دي فما سعار كسين رامفوري أسمان يروق باب دبّدا والمتي كابي إن شاء الله دعائي سني قرآنيس نام براتي من هذا برسيتني بارك الله فيكم لاكوفسي جار نام جرتان هر كباسات رتاري دي فم لاكوفسي قرآن دبّدا عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جاجستو؟ أيوة والله الحمد لله فارمك ربيتي أنا اللي ركون كيا ركون مريفو لكوسي توكو إبسي تساني وفقلتي جارت دي وقادي دمي لما بي أرباكنا وقا كده توربا جرا أبا مناكي يا ربيني قال لولي بيبسي الله أكبر أمشر ومامت إن شاء الله لا كوفسي جايو برجراتن إفما أكا ونكم النيتشو برباليتي يو أسمتي سنيجي فهمت إن شاء الله وما ركو هنكبو يو ردي فهمت بچوس دنديتاني أستاذ جمال حقيقة نجاها ترين obboleettii teenya abbaan manaa kiyya qaalii sanuu faayidaa argachuuf soo hin ta'in wallaahi wabillaahi watillaahi dhugaa keessan ustaaz waan irraan kunne akka tasaa sagaleen nama laga dhaabatuutiif irra kuttamalee nama imimmaan muuftee kadhattuuf maali jennaani nama rabbi irra herreegachuudhaaf nama fuudhee mashoora oduu hin dalagatiin fuudhee mana yaalaa nama geessuu gaafa biyya gandaa turre arginee jirra lubbuu keenya aarsaa akkasuma kafallee bakka hedduu nama geessuuf yaallee jirra wallaahi namni akkasii yoo zulmiin nama jalaa qabamee hidhamu wallaahi namatti ulfaata nama biyya tana guutuuf ta'u jechuudha nama waraqaa ofii kana dantaa otoo irra hin kaahin lubbuun ilma namaa tunnaa haa baatu jedhee mana yaalaatittiin osoo fi gummoona ilaa qabamee jettee himattee turte yaa rabbi ati immoo namaa dhaqqabdaa namaa furtaa yaa rabbi homaa nama harka seene malee harka kan kee keessatti wanni kullinuu harka kan kee jirti yaa rabbi nama san wallaahi du'aa'ii mustajaaba nuu ta'uu du'aa'ii ajaa'ibaa tan as keessa boonne hikmaa guddaa nuu ta'uu yaa rabbi du'aa'ii teena milikkitaadhaa yaa rabbi nama kana yaa rabbi kan nu hiisis yaa rabbi ati hin dandeetta homaallee irratti hin barreessinii garaamaan illee irratti hin barraahinii yaa rabbi ati hin dandeetta mana hidhaasanii yaa rabbi warra arabaa kana gara jabeessisan lubbuun namaata bira du'aartu sun bara isaan bira wallaahi wabillaahi gatiin qabdu haqiiqatan keessa ture waan ta'eef ni beeka هذا موت ما عندي مشكلة هذا عادي جتي عادي خلاص والله دوغاد
dubbadhaa lakkoofsi jaa dubbadhaas. السلام عليكم ورحمة الله Dafa. وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أحسن جدت غياتي ثاني Jirra alhamdulillah. فكرت دين بياتنا بيات جماعتنا الجنة في غير Walumaan bakka rabbiin nuun gaa'e. ni أقرب من قرآننا لا تسمي دعائنا قد قرآننا مستجابة في Amsir inshallah hayyee. Taate inshallah. Kanaaf obboleettii teenya san wallahi mimmaa isiisan rabbi nu ilaa lafa hin buusiniin mimmaa nullee asii rabbi onnee kadhanneef karaa rabbi nu ilaa lafa hin buusinii rabbi hin danda'a harka zaalimaati rabbi nu haa baasu. Yaa rabbi yoo namni kun simaaf jecha rabbii kiyya rakkattuudha waraqaa hin qabu rakkataadha jedhee simaaf jecha karaa irraa fuudhee mana yaalaatti suufii gun qabamee mana hidhaa seenuu isaa kana rabbii kiyya ati hin dandeetta silaallee nama ofii jaalattu ni qormaatta. Adaasi waan salphaati ta'u wallaahi yoo billahi bar durriyyee hin qormaatu rabbi bar. Isin warri as keessa hirtan dhugaa rabbi isin qormaatu waan fokkina seetee hin laalin salphina seetee hin laalin ati islaamummaa qabaannaan haati waggaa 20 biyya gandaatu waggaa 17 turtee umrii waggaa 20 jaarsa kan kee waliin bulteen wallaahi rabbi khayrumaa fi takka rabbi khayrii malee wallaahi qormaata ilma namaa islaamarra rabbi hin kaa'u. Yahudaaf nasaaraa irra kaa'ee bar takka rabbi nazzabu. Dubartii bar qullaa mulqattee raasaa keessa fiigaa ooltu abbaan manaan xallaqu bar. Dubartii akka barbaaddetti raasaa baatee ooltu bar namni muraasni akka feetee funyaa ofiitiin dubbattu namni hiika hin jiru bar. Dubartii marabbiin keessa isii kanatti raaxmata darbee qalbiin isii sun raaxmatummaa qabdu. Tasilaa ilma namaallee fayyaddi jedhanii eegantanam. Rabbiin ganda addunyaa tanarratti immoo si qormaatee akiraa mootuyyuu jannataan si qananiisuuf waan kana rabbiin sitti dalaga maleen rabbi wallaalee sirraallee qabu wallaaleen akka zallamamtullee wallaalee tiimitii kanaafi amshir ummaatiyya wallaahi umrii kan kee rabbi dheeressee jiruutee rabbi haa bareechisu. Gandi addunyaa ganduma gabaabduudha gandaraa haatti godhanii miti ganda namni kulliinuu guddaaf xiqqaalleen keessaa imaluuf kana yaaddoo na jalaa qalbii cabdee hin rakkatin. Wallahi rabbi rakkinaa si haa baasu. Dhugaa qabdaa hin rakkatin haadha ilmaaniiti haadha ilmooti walitti ijaaradhee jireenya guddaa jiraadha jettee osoo yaaddu si harkaa diigamteemi. Wallahi waan san si caalu waan obsa gaarii bakka gaarii. Ya Allah, shabakaan kooti moo kan isaaniiti mee laayifii godha yaammata. Yaa Rabbi qajeelchiif, yaa Rabbi qajeelchiif, yaa Rabbi qajeelchiif waan dhugaa dubbataa jirani. Yaa Rabbi qajeelchiif waan nuu ta'u dubbataa jirani yaa Rabbi. Duniyaaniif akiraan isiniif haa toltu. Jannata isiniif haa taatu duniyaan keessan, akiraan keessaniif firdoos isiniif haa taatu. Shabakaan keessan ammas nuuf haa dalagu malee. Amin jedhannaa du'aa isin nu gootan yaa Rabbi nu qajeelchiif shabakaa kana yaa Allah. Mee ustaaza keenya gizee tokko gadi bu'aa deebi'ame. Yoo na dhageessani gadi bu'aa deebi'aa gizee tokko mee yoo sheedhe dalagee akkasitti dalaga. Yaa Allah maalumaan nu jalaa qabe. Beefama sagaleen kee jira? Sagaleen kee jira? Sagalee keessan nu jalaa oode. Narra bilbilanii. Dhiifama guddaa sa'aatiillee wallahi dheeraa isinirraa fudhee sagantaa namoota hedduutu haqiiqatan rabbi najaana haa baasu malee ani beeytanii amaluma kiyya namoota gugurdaa wayii namoota daa'ii namoota du'aayii kana godhan jalatti arraba kana dheerachuuf guddaa dhiifama naaf kolchaa isiniin jedha sa'aatii isinirraa fixa namoonni seentan ustaazan wallahi naaf kolchaa isin immoo xinneessuu kiyya osoo hin ta'in isin xiqqeessuu osoo hin ta'in wallahi baabaa shari'aa tokko fayyadatti immoo dura isaan fa bira tura yeroo takka mootuyyuu du'aayii tana isaan fayyada taa'ee baradhee akkanatti lallaba rabbi najaa nu haa baasu laakiin immoo du'aayii teena tasabattuuf taqabatu rabbi nu haa godhu nama du'aayiin isaa irraa ol fudhamtu rabbi nu haa taasisu nama hedduu waliin teennee milkoofne irra keessattuu waan milkii jechuun haqiiqatan yoo niyyanne wallahi ni milkoofna
ganda kanarraa waan dalayne guutuutti argachuun keenya bar aniifis illee mokoramuun dhakaan nu dhahuun namni sammuu dhahee nu burusuun ziirii nurra dalaguun qormaata adda addaa nurra gaggeessuun kun islaamni takka utuun qormaatan immoo jannata rabbiin seenu maal yahudaa seetammoo ka eegee udaanii ka takkaan dhiqatin ka takkaan qulqulleeffatin ka takkaa fuula rabbiin dhaabbatin adaa oluma kaatee waan gaarii barkinniif nu bar damma nyaachuuf bar harka yoo keettu bar udusi iddin ilkee meeqasi buqqifatee jennaan seentee nyaatta malee akkanaan nyaachuu hin dandeettu. Kanaaf islaamummaa waan guddaa sii qabdi obboleettii tiyyaa obboleettii islaamaa naa obsii homaa hin taatu gara rabbii keetii deeffadhu kaazeenaan guddaa wanni waa hunda fur qulfi waa hunda buqqiftu imaana rabbi isinii haa kennu anaallee rabbi haa dabalu nama imaana qabu hunda keenya rabbi haa godhu imaana wanni kulliin ka quraana barachuutti hajamtulleen quraanaan mokoramtee wallahi nama quraana kana raga dhaabbatu rabbi si haa godhu nama bar quraana waggaatti bun waggaa lama waggaa sadi waggaa afur taa'ee irra duu hin kattamne jiru jira bar waggaa jaha waggaa saddeet uduma inni aayaa takka harfii takka gadi hin buusin walla ostaaza ol deebi'aa koottaa gadi hin bu'inaa odu wallahi takka harfii takka isaan gadi hin buusin wallahi nama ofii jalaa bulu nama wallahi guyyaa irraa yoo guyya qaraan garuu rabbiin imaan ajaa'ibaa kenneeraa fi wallahi namaadha ilmi isaanii irraa ka'ee haffazee yaa mucaa kiyya irra naafaa hijiraniintu jiraa gadu irraa ati maal jetta kana maal qormaatamte ganaa fagoo jirra waan ta'eef kanaaf rabbi najaasi haa baasum yaadaa muraada keenya rabbi haa guutum وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل ديفا من أقودا نوف كلشا أم المؤمنين والرجل تنقوتون كيساني ما جيتشو برباد على لاكف سجا ما من أقاب دي يعني قدو تالو إذا سلا أستاذن ساعتي ليلة رفرد يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول محمد الثاني والرجال. ما جتن سأقول لك سنتي كودي فهم ربي ساعتي بنان سينجي عندك سنيو آمين بدواي وي ناقد آمين أدكوا سمون كلنا نكوا سبحان الله نكوا والله بريتشا دواي ناقد يا دنت الدماتا قرآن نتنقرو كيجي فايبر إنقد دي فتين تري مالي قدتا لما دي مارا مالي نتيلي بدان جرو بريتشا دواي ناقد Jechuu barbaadeetanii rabbumaa jecha utuu isin gadi hin bu'in isin qabadhe reefan silkii bira dhufa waraana isiniin jedha. Qaananii namatti jabaannaa nama iyyee asirratti mata malee. Amsir wala kun beekamaadha amsir obboleettii tiyya namni namaa tollaan ol bahee dhimimmaan ofii hin booyu. والله يا أمتك يا أمة فارفما أمة جالتما أمة إسلاما كبجما نمني ستيت كليني أنا في سني لربي ما هذا بلو يونم ندبامي وانو تديفتو خنا قوتو أنا في أستاذ جمال إسني متاجرا سكنتما نمني هركاك أبام نمان جدا مالي namni namaan iyyatee aamin namaa jedhee namaa rabbi irraa qeebalu isin ta'uu mala waan ta'eef obboleettii teena takkana ulfaatee cinqamee na dhukkuba jettu tana yaa rabbi ati hin dandeetta yaa rabbi nu wadhaaniin yaa rabbi wallaan si harkaa hin qabnu miskiinan keeti yaa obboleettii tiyya rabbi wallaahi shifaa ofii quraana ofiitiin rabbi si haa fayyisu quraana ofii aayama takka qaraateen bismillaahi jettee ofitti tufteen rabbiin immoo quraanuma bishaanuma sanfaatiyama qaraateen والله سنمان ربي إبيك كيسال لك كجبار رالين كظاهر لك كباطل على ربي سها والله أبو فيان تي فيات أبي ربي خاقول فيان ديبتي أسكي سچين كم تي همتي بويو ربي سهادت والله فول المنا ما دابن نمتي متاجر رامي ورا ربي تهمتي أسيت لي ربي ناديب ساجر أجر تامي ربي سي ديبني ربي نما أرجسون ربي نبلو ما إسلام ما فايتنا نوكني إسلام ما تفاية تانان بر إسلام ما كيسو ولي تانان ولنو فيدي ولنو هركسي ربي سيها فيسو أتي أبوليتي تين أختي تين نقاليد
obboleettii keessoo kennaati wallahi si jaalanna rabbiin nu si jaalannuuf si haa fayyisu rabbii isin haa wal'aanu hunda keessan rabbi fayyaa xabii rabbi isin haa godhum yaadaa muraada keessan rabbi haa guutum nama wallahi yeroo hundaayyuu wal dagatuu miti akkuma kaleessa jedhu micayyoo kaleessa yoo beekanii haqiqatan kalee harka tokkoon qabadha ittu saniin hangafee rabbi si haa fayyisu ani wallahi takkaayyuu isiillee akkanuma argee bira kute maleen wallahi rabbitti kakadhe takkaa isiin beekuun markaza kana keessaa namni na beeku Allahu alam tokko illee ni jedhee yaadonis waan yeroo hedduu deddeebi'ee bakka kana dhufuuf yoo ta'e malee rabbiin kiyya isin beekaa rabbi isin haa wal'aanu nama wallahi dhibeen adda addaa si jirtu nama quuqaan adda addaa sitti jiru anaasillee quuqeen dhukkubaaraami rabbiin hunda keenya rabbiin waa wal'aanuum yaadaan muraada keessa rabbi haa guutum wallahi asuma isin irraa dhaabaa warra asirra dhaabatee maal tayyibaa gara ustaazaa si deebisa maal jechuu barbaad yaa rabbi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديفا مدى فانا وحيد الله قرن عبتار رمون استاذة مغرب بين أيه جالة تماك وقدما سنين داي unduma كنا الحمد لله أني سكا سما الحمد لله يادا فاضل ربي تلم muradan qawa kanan duras dua ya sitti defadde na taate jirti alhamdulillah الحمد لله ثم الحمد لله ammalle الحمد لله yada muradan qawa sinitti defachuu barbaada ustaaza qormaata tunutti addummaata waa baay'eedha ustaaza kana jedheeni madda akkuma dura si defadhe argadhe akkasumatti abdiin kutadhu asumatti sini defadhe أمسر إن شاء الله نيرجتا والله رجما من يالا كيسا كنمو مالك عبد الله مالك فؤاد يتي أوربي عربا مالك يجون ورا مالك عتيم مقافتني من بيتني كن كمالك يجون كخالق السماوات والأرض من ربي من موتي عالمات مسجد ربي كيسرتن حقيقة يو دكاتي مسجد قدا كيسرتن جشود ربي أنا في سن اللي ربي هاولان yaada muraada keenya rabbi haa guutu dhibee qaamaa qalbii teenya guutuu keessattuu guutuun rabbi nu keessaa gadi jissee waan yaanne kulli rabbi harkarra rabbi nu haa deebisu wallahi deebiin namaa rabbi biraa namni namaa gaafatee argachuun hakimaa guddaa qaba nadheen nabbaa istanii Aishaa warra baay'ee nama hedduu jira akkanan komanneef daqiiqaa takka mee maal jechuu barbaadan dhiifama daqiiqama takka illee geessinaa sekendii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك هذه تيتون أجل ركوستها هذه تيتون هو قادرة ركوستي أفان تركوبا أفان كون موهد إيجا بيتني أستاذ إيجا هن تتا يروبا إجتا يرو مرمنا يالا ردي مني قرصها بشاجر أني كان جرني إيما ركوبا وما سيتو يترون لما فهمو coggaarra jedhanii yeroo baay'ee mana yaalaarra deemanii coggaarra ima deemanii waggaa dheeraa dhibaman homaa lawxiyoituun argine ima dhukkubsatanii lammaffaa ammoo anillee akka namaaf jijjiiramu biyya arabaa deemee ture haga deeme waggaa 7ffaa keessa jira akka